Dhumna isiniin jedha duraan dursee guyyaa har'aa guyyaa akkanaa seena qabeessa guyyaa ilmaan Oromoodha qabsoo bilisummaa Oromootiif tumsuudhaaf ilmaan Oromoo kan akka malee ajjeefaman har'aan tana gumaa isaanii baasuudhaaf hiriira kana fakkaatu waldaa dargaggoota addunyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa kan Minisootaas kan biraas akkasuma dhaabbileen adda addaa waliin qindeessuudhaan guyyaa har'aa waliin nu fiduu keessaniif hedduu galatoomaa jedha ilmaan Oromoos bakka kana argamtanii eenyummaa eenyummaa Oromummaa falmuudhaaf isaan har'aan tana afaan isaanii biyyeedhaan cufame diinni boolla jala xawwaalee irra jiru sagalee isaanii dhageessisuudhaan dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'u immoo ilmaan Oromoo hundumtuu duraan dursee Oromoon tokko wajjinaa jennu Oromoon tokko Oromoon lamaan jiru Oromoon lamaan jiru Oromoon tokko tokkummaan humna tokkummaadhaan qabsoo keenya ni falman tokkummaadhaan qabsoo keenya ni falman biyya keenya ni falman dhiigalmaan kun Oromootiin ni bilisoomsin garaagarummaan Oromoo jidduutti hawaabu garaagarummaa Oromoo jidduu kana gahaa malee fayyaa hin qabne of keessaa ni balleessin garaagarummaa fayyaa hin qabne of keessaa ni balleessin garaagarummaan guddina irratti hundaa'ee guddina garaagarummaan guddina irratti hundaa'ee guddina ilmaan Oromoo karaa kamiinuu qabsoo diinarra bu'ee fuulleffatan ni gargaara qabsoo bilisummaa Oromoo hundi kennaa gara itti jechuutti wal deeggarra garaagarummaa xiqqaadhaan dhiiga ilmaan Oromoodhaa addaan warra diiguun ni falmina dura dhaabbanna ilmaan Oromoodhaa guyyaa akkaataa waamicha dhageettanii dhufuu qofaa utuu hin ta'in hundi keenya har'aan tana kaas jirru karaa kamiinuu haa dhufnu maqaa ilmaan Oromoodhaa har'aan tana lafa jalatti awwaalamanii dhiiga ilmaan Oromoodhaa har'aan tana lafa jalatti awwaalamanii dhaannee biyya kana dhufnee jirra hedduun keenya ammoo waa'ee ilmaan Oromootiif gumaa ilmaan Oromootiif yoo warwaamnu akkuma guyyaa addaa bahuun nurra jira jireenya biyya kanaa hanga fedhayyuu ajabaatu malee har'aan kana jireenya dhabanii lubbuu isaaniitiif kan awwaalaman hedduun isaaniitiif sagalee kan ta'uu danda'u nu qofa kanaaf bifa hawaasaatiin bifa dargaggoon bifa amantiin bifa kamiinuu ijaara rakkoodhaa miti hanga dhiiga irratti fuulleffannetti Oromoo kun rakkoo miti garaagarummaan guddina rakkoodhaa miti Oromoodha bal'ina keenya beekumsa keenya karaa hundumaan ammoo dhiiga irra fuulleffannee hojiidhaan wal agarsiisnu guyyaa addaa kanaaf dhaabbattanii daraba ilmaan Oromoodhaa irraa kana itti jirtu hanga kana yaadachuu keessaniifis galatoomaa isinii jedha yeroo biraatiifis bara baraan yeroodhaa gara yerootti akka nam tokkeettis akka jaarmiyaaleettis diina irratti haa fuulleffadhu bakka nagaan dhuftan isinii jedha garamaa keessanii nagaan gara Wala na gen Oromo. Wala gen Oromo.
hiriirri keenya ittuma fuufaa warri dhaadannoo harkaa qabdan warri dhaadannoo as fiddanii ammallee lafan kaayinaa dhaadannoo kennaa qabannu karaa yuunivarsiitii Afinuutti deebineeti karaa mammarruufne kanarra caafamnee dachaana dhaadannoo keenya ittuma fuufna Oromoonni ammallee hiriirri nagaa hin dhumanne haga sa'a lamaatti fuufa sirbaa dhaadannoo keenya dhageessisaati inuma deemna. Badhaasa tu jira kabajaan isin gaafanna. Aadaa Oromoo guddisuu irratti saba Oromoo calaqqee ta'anii agarsiisuu irratti hojii guddaa hojjechaa kan turan galgala kana agarsiisa addaa badhaasaa fi wanneen adda addaa qopheessanii isin eegaa jiranii galgala kana qophiin keessan Jura Shrine Centeritti akka ta'u isin beeksifna. Jura Shrine Center 2540 Park Avenuetti argama. Yoo nama qunnamuu barbaadan gama lakkoofsa bilbilaa hin jiru. Kanaaf galgala kana akka achitti wal agarru isin beeksifna. Kabajamtoota Ilmaan Oromoo amma hiriirri hin dhumne gara hiriiraatti deemna jechuun gara hiriiraatti deemna gara sanitti adeemnu galatooma. Dari kamera video